Limuu keessatti deeggartoonni siyaasaa fi korojoo malee kaardii filannoo harkatti funaanaa turuun himame. Gabaasa qindaa'eef Jalwa biyyaa. Godina Bahaa Wallaggaa Aanaa Limuu keessatti deeggartoonni siyaasaa nam-tokkee Koloneel Abiyyi Ahmad buufata filannoo magaalichaa keessatti utuu korojoo hawaasatti hin agarsiisin kaardii filannoo hawaasa irraa harkatti guuraa ooluu jiraattonni magaalichaa Arraata Biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Jiraattonni magaalichaa Arraata Biyyoolessa Oromiyaaf akka himanitti buufata filannoo aanichaa guutummaa keessaa buufata 3 magaalicha qofa keessatti kan argamu irratti seera filannoo biyyoolessaa haala kamiin daandii faallessuun korojoo filannoo dhoksuun filattoota irraa kaardii filannoo harkatti funaannachaa ooluu himaniiru. Godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti haaluma wal fakkaatuun kaabinoonni hawaasa hojjetaniif hatanii, saamanii, ajjeesanii garaa isaanii guuttachuuf dhamaan utuu guyyaan filannoo hin gahin dursanii kaardii filannoo gurrachaa turuu fi buufata filannootti ammoo korojoo filannoo dhoksanii kaardii filannoo harkatti funaannachuun dhiittaa mirga namoomaa ilmaan Oromoo irratti raawwachaa turan daraan ammeessuuf qophii ta'uun isaanii beekamee jira. Aanaa Makkoo keessatti jaleewwan bilisiginnaa tarkaanfii oboon goleewwan Oromiyaa cufatti fudhachaa ture sodaachuun filannoo sobaa gaggeessaa turan dhiisan. Dabalata isaaf Jaalol Gufaa Diinaa. Godina Bunnoo Baddallee Aanaa Makkoo keessatti jaleewwan bilisiginnaa tarkaanfii oboon goleewwan Oromiyaa cufatti fudhataa jiru mufachuun filannoo sobaa gaggeessan dhiisuu jiraattonni ONM dubbisa ifoomsan. Gandoota aanichaa hunda keessatti filannoo sobaa waxabajjii 1/2026 gaggeessuuf hawaasa dararanii fedhii malee humnaan kaardii filannoo itti kennaa kan turan jaleewwan bilisiginnaa tarkaanfii oboon godina Iluu Abbaa Booraa Aanaa Algeessa Citti fudhate dhagaanii raafama hamaa keessa galuun kan filannicha hambisan ta'uu jiraattonni Arraata Biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni himanitti ganama osoo hin bariin sa'aatii 11 dura buufata filannoo itti filachiisuuf qopheeffatan keessatti hawaasa humnaan hiriirsuun tarkaanfii oboon kanaan shoorarkaa hamaa keessa galanii gandoota aanichaa hunda irraa addaan kutanii gara aanaatti baqachuu ibsaniiru. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo Aanaa Makkoo irra deebiin cabsuuf jedhanii raafama hamaa keessa kan jiran ta'uun akkuma aanichaatti filannoon sobaa dirqamaan hawaasa hirmaachise kun dhibbantaa 10 illee hojiirra kan hin oolle ta'uu ONM yaada jiraattota irraa adda baafachuu danda'eera. Aanaa Gindabarat keessatti tajaajilli ibsaa fi neetwoorkii jiraattota irraa addaan cituun ibsame. Jaalee Raangameessaa waan qindeeffatte qabdi. Lixa Shaggar Aanaa Gindabarat gandoota hunda irraa guyyoota 3 dura tajaajilli ibsaa fi neetwoorkii jalaa addaan cituun dinagdee fi jireenya hawaasummaa jiraattota rakkoo hamaaf saaxiluu maddeen Arraata Biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsan. Uummanni kaardii filannoo fudhachuu dide jechuun kaabinoonni fidhattoonni sirnichaa gandoota aanichaa kanneen akka Qarree Doobbii, Coomee Manargaa, Ulaa Abbaa Daalii, Winee Roggee, Culluxxee Gammadaa fi gandoota cufa irraa tajaajila ibsaa fi neetwoorkii balleessuun ifoome. Akka maddeen himanitti neetwoorkiin erga addaan citee torbanoota lakkoofsisuu fi bakka neetwoorkiin jiru fageenya irra deemanii kan Arraata Biyyoolessa Oromiyaaf bilbilan ta'uu himanii neetwoorkii balleessuu hordofee hawaasni bilbilaa fi sabaa himaalee adda addaa fayyadamuun wal quunnamuu dhiisee kan jiru ta'uu dubbatu. Murni Abbaa Irree Bilxiginnaa yeroo garaa garaatti maqaa misoomaan miidiyaan gadi ba'ee akka waan uummataaf bu'aa guddaa buuseetti badhaadhina filadhaa jedhee dhaadachuun faallaa isaa immoo tajaajila hawaasni argachuu qabu kanneen akka ibsaa, bishaan dhugaatii, tajaajila neetwoorkii, daandii fi kan kana fakkaatan dhabsiisee gidirsaa jiraachuun ni beekama. Aanaa Sibuu Siree keessatti ergamtoonni bilisiginnaa hidhaatti wal guuraa jiraachuun barame. Jaalfaajii bilisummaa dabalata qaba. Godina Bahaa Wallaggaa Aanaa Sibuu Siree keessatti caamsaa 30/2026 jaleewwan bilxiginnaa walii isaaniitti duuluun jumlaan hidhaatti wal guuranii jiraachuu maddeen itti dhiyeenyaan beekan Arraata Biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Gamtoonni bilxiginnaa fakkaattota isaaniitiin hidhamanii dararamaa jiran kunneen gulummaa hordofaa itti gaafatamaa dhimma nageenya Aanaa Sibuu Siree, Disuu Tasfaa itti gaafatamaa ijaarsa paartii, Komaander Tasfaa Jaallataa ajajaa poolisii fi Hamdee itti gaafatamaa liigii dargaggoo paartii badhaadhinaa Aanaa Sibuu Siree ta'uun barameera. Tarkaanfii guggubduu waboon zoonii lixaa duula waraanaa egeree Oromiyaa milkeessuuf torban kana keessa aanicha keessatti fudhate hordofee dhumaatii milishoota keenyaaf isintu sababa kan jedhuun hidhamanii jiraachuun ibsameera. Jaleewwan Abbaa Irree Bilxiginnaa damni isaan meeshaa maleeyyii ilmaan Oromoo irratti raawwachaa oolan lafaa fi samii irratti iyyatee walitti isaan deebisuun walii isaanii irratti guyyaa guyyaan bicha hanga ajjeechaatti raawwachaa kan jiran ta'uun ni beekama. Israa'el meeshaa waraanaa alarguun kan yeroo kamiyyuu caalaa olaanaa ta'e kan biraa galmeessite jedhee ministeerri ishee. Guutuu gabaasa kanaaf Jaalbooree Addunyaa.
Al ergin meeshaa waraanaa Israa'el waggaa 5ffaaf walitti aansuun sadarkaa olaanaa yeroo kamiyyuu irra ga'u isaa bara 2025tti sirna ittisa misaayilaa rookeettii fi qilleensaatiin kan oofu doolaara biliyoona 19 ol rukutu isaa ministeerri ittisaa kibxata kaleessaa beeksisi. Israa'el biyyoota meeshaa waraanaa addunyaa irratti adda duree ta'an keessaa tokkodha. Humnoonni ishee erga aleellaan Hamaas onkololeessa 7 2023 lola Gaazaa kaasee booda garee hidhatee Hezbollaa Libaanos keessattii fi US cinatti diina guddaa Iraan irratti dabalatee fuula hedduu irratti lolaa turanii jiru. Rikeerdii Israa'el yeroo hundaa al ergii ittisaa waggaa 5ffaaf walitti aansuun cabsee jira. Bara 2025tti doolaara biliyoona 19.2 kan bara darbee wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu gara 130 dabalee jira. Waggoota 5 keessatti dachaa ol kan dabale yoo ta'u waggoota 10 keessatti ammoo dachaa 4 dabaleera jedha ibsi ministeera ittisaa. Sirna ittisaa misaayilaa rookeettii fi qilleensaa al ergii dursaa yoo ta'u waliigalteewwan keessaa 29 ta'uu kan ibsu sirna ilaalchaa fi ijaa irratti dabaliin guddaan galmaa'eera jedhee jira. Biyyoonni Awurooppaa al ergii 136 kan bitatan yoo ta'u naannoon Eeshiyaa fi Paasifik ammoo 132 ba'a giddu galeessaa fi kaabii Afrikaa ammoo 115 bitanii jiru. Bu'aa bahii dirree waraanaa IDF fi gama hundaan galmeessa dandeettii addaa indastiriiwwan ittisaa Israa'elii fi milkaa'ina al ergii ittisa Israa'el addunyaa guutuutti wal qabsiisuu fi firii ifaa fi indoogorretu jira jechuun ministeerri ittisaa Israa'el kaas ibsa kana keessatti caqasee jira. Je'ee bilaa keessa ministeerichi waraana Iraan waliin taasifamaa jiru gidduutti meeshaalee misaa'ilaa Arrow interceptors saffisiisuuf karoorfachuusaa ibsee jira. Beeksisni kun kan ba'e miidiyaalee idil addunyaa irratti gaaffiin kuusaan misaa'ilaa addaan kutuu Israa'el aga yoomiitti akka turu erga ka'ee booda yoo ta'u xiinxaltoonni tokko keessumaa hanqina meeshaa misaa'ilaa addaan kutuu sadarkaa olaanaa qaban akeekaniiru jechuun AFP'n gabaasee jira. Meettaa walqixxee keessatti meeshaalee waraanaa gurguddaa murni PP dhukaasaniin lubbuun shamarree tokkoo darbuu fi qabeenyi hedduun manca'uun dhaga'ame. Jaalfalmataa lammii waan qindeeffate qaba. Godina lixa shagaraanaa meettaa walqixxee ganda liilluu jedhamu keessatti caamsaa 30,2026 shamarree yeroo deemtuun ganna 18 kan maqaan ishee Burtee Girmaa Muumichaa jedhamtu osoo maatii ishee waliin hojiirra jirtuu bakka horuu qonnaa keessatti meeshaa waraanaa guddaa loltoonni PP dhukaasan ishee irra bu'een haala dubbachuun namatti ulfaatuun akka dachee kanarraa boqotte jiraattonni taatee kana jaan arganarraata biyyoolessa Oromiyaaf gabaasaniiru. Akka jiraattonni bakkichaa jiranitti maatiin mucaa kanaa ishee waliin lafa hojii isaanii osoo jiranii haala hin eegamneen meeshaa loltoonni maafiyaa biltiginnaa ta'e jedhaniitti yaaduun dhukaasan lubbuu namootaa balleessuu fi qabeenya namootaa mancaasuu fi hanga libsuu ijaatti kichuu mucaa isaanii of biraa kan dhaban ta'uu miira gaddaan guutameen addeessaniiru. Gochaan tibbana raawwatamaa jiru kun hedduun irra bubbuleera erga meeshaa gurguddaa kanaan ajjeefamuu fi qabeenya keenya dhabuu eegallee waggoota 5 ol caalee jira jechuun kan ibsan jiraattonni aanichaa addatti immoo haalli ajjeechaa shamarree yeroo deemtuu kana irratti raawwatame jiraattota gandichaatti gadda ulfaataa uumuu dabaluun ibsaniiru. Murni PP haala filannoo sobaa ofii mijeeffatee ture irratti sodaa waboorraa kan ka'e meeshaalee waraanaa gurguddaa daangaan ittiin eegamuu malu hawaasa nagaa keessa dhaabuun lubbuu namootaa balleessuu afaanii fi miidiyaa isaaniitiin ammoo misoomaa fi badhaadhina lallabaa mancaatii dinagdee fi lubbuu namaa geggeessaa jiraachuun ni beekama. Aanaa Gimbii keessatti hidhattoonni abbaa irree bilxiginnaa jiraattota hidhuu fi hawaasni filannoo sobaa isaanii akka hin filanne dhorkuun ibsame. Jaalsabaafan waaggaarii waan qindeeffate qaba. Godina lixa Wallaggaa aanaa Gimbii ganda Gaacii Maloolee jedhamu keessatti gareen hidhattoota maafiyaa PP gaafa waxabajjii tokko 2026 nama maqaan isaa Ayilee Hatawuu jedhamu qabanii hidhaatti darbachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka maddeen himanitti obbo Ayileen ooyiruu isaa keessaa hojiirra osoo jiru bilbilli harkaasaa bilbilamnaaniif haasa'ee erga xumuree booda bilbila isaa wayita giiphiitti deeffatu bilbilaan waraana bilisummaa Oromoof daandii hordofaa jirta ittiin jedhamuun ergamtoota bilisiginnaa ammeenyummaan guutaman kanaan qabamee waajjira poolisii aanichaatti darbatame gaaffii tokko malee hidhaa fi reebichaan dararamaa akka jiru dubbatanii jiru. Aanichuma gandoota kanneen akka Lalisaa Sariitii, Margaa Gelel, Gaacii Gelelii fi Diddissa Biqilaal keessattis gaafa waxabajjii tokko 2026 humnoonni hidhattoota bilisiginnaa kunneen filannoo sobaa bara kana guyyaa sana geggeeffamaa ture hordofee kaardii filannoo humnaan uummatatti raabsaa turan qabatee wayita jiraattonni kaardicha qabatanii gara
buufata filannoo naannoo isaaniitti yaa'an osoo filannoo irraa wachiisin filattaniittu galaa jechuun hawaasatti qoosanii kaardii filannoo irraa guuranii uummata rifaasisuun ari'uu jiraattonni gandoota aanichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeranii jiru. Filannoo jedhamee jiraattotaaf kaardiin filannoo erga raabsamee waan fedheyyuu haa ta'u uummanni kaardii filannoo harkasaa ture korojoo dhiyaate keessa gochuun kan irra ture hawaasa filannoof yaa'ee osoo hin filatiin kaardii filannoo irraa guuruun tuffii uummataa ta'uu irra darbee filannichi guutummaan guutuutti kan sobaa ta'uusaa biltsiginnaan ofumasaa mirkaneessee jira. Aanaa Abbaay Coomman keessatti milishoonni bilxiginnaa filannoo irratti hirmaachaa ooluun himame. Jaalamartii Oromoo waan qindeeffatte qabdi. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Abbaay Coomman keessatti milishootni sirnichaa uffata waraana isaanii jijjiirrachuun filannoo irratti hirmaatanii bilxiginnaa filachaa ooluu isaanii jiraattonni magaalichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Jiraattonni magaalichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf akka himanitti jaleewwan bilxiginnaa haqa hawaasa bal'aa dhoksanii sadoo dhuunfaa isaanii guuttachuu seera boordii filannoo biyyoolessaa qaamni waraanaa meeshaa hidhatee jiru buufata filannootti dhiyaachuu hin qabu jedhu sarbanii uffata waraanaa isaanii jijjiirratanii bilxiginnaa ilmaan Oromoo dhiittaa mirga namoomaa daangaa hin qabne irratti raawwachaa jiru gabrummaa afaan qawwee isaaniitti dabalanii kaardii filannoon haqa hawaasa bal'aa ukkaamsaa ooluun isaanii ifoomee jira. Guutummaa Oromiyaa mara keessatti paartiin badhaadhinaa fi humni waraana bilxiginnaa afaan qawwee isaaniin akkasumas uffata jijjiirrachuun filannoo irratti hirmaatanii akka uummata Oromoo irra cilee gurraacha dibuun gabrummaa hamaa isa duraa irra haala ulfaataan hawaasa Oromoo hidhaa reebicha ajjechaaf karoora xumurachuun isaanii beekamee jira. Aanaa Doobbaa keessatti hidhaa fi reebicha hawaasa nagaa irratti jabaachuun beekame. Bal'inni gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Lixa Harargee Aanaa Doobbaa araddoota akka Biyyoo Jannataa, Odaa Bultum, Odaa Jannataa fi kanneen biroo hedduu keessatti torban darbe keessa jaleewwan bilxiginnaa jiraattota hedduu badii tokko malee ukkaamsanii hidhaatti darbatanii dararaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Haaluma kanaan araddaa Biyyoo Jannataa irraa namoota hidhaman keessaa muraasni maqaan isaanii Nugee, Muusaa Hasanii fi Muhammad Hasan kanneen jedhaman ta'uun eeramee jira. Namoonni kunneen qonnaan bultootaa fi abbootii warraa siyaasa kam keessa hin jirre yommuu ta'an maqaa isaan keessa hin jirre deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jechuun kan hidhan ta'uun ibsameera. Yeroo ammaa kana araddicha keessatti gantuu mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo kan ta'e namni maqaan isaa Jaafir jedhamu basaastuu bilxiginnaa ta'uun hawaasa ba'aa fi gala dhowwaa jiraachuun barameera. Kana malees torbanuma darbe keessa araddoota akka Odaa Jannataa fi Odaa Bultum keessatti sirna dhabileeyyiin loltoota bilxiginnaa kunneen dirqamaan korojoo eegaa jechuun maanguddoota hedduu irratti reebicha ulfaataa raawwatanii jiraachuu maddeen dabaluun Biyoon akka jedhanitti Iraan Mushtaabaa Kaameeniin lubbuun jiraachuu fi hirmaannaan isaa dabalaa jira jedhe. Jaal yaadannoo Oromiyaa dabalata qaba. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maarko Ruubiyoon kibxata kaleessaa akka jedhetti haleellaa Ameerikaa fi Israa'eliin Iraan irratti raawwatameen kan madaa'ee fi erga aangoo qabatanii as uummata duratti kan hin mul'anne hoogganaa olaanaan Iraan Mushtaabaa Kaameenii lubbuun jiraachuu fi sochiin isaa dabalaa dhufeera. Sadarkaa tokkotti bobba'aa akka jiru agarsiiftuuwwan jiran natti fakkaataa jechuun Ruubiyoon koree hariiroo alaa Senetiitti himeera. Mushtaabaa Kaameenii namni ganna 56 abbaa isaa Alii Kaameenii kan haleellaa Ameerikaa fi Israa'el jalqaba guraandhala 28 waraana kana jalqabe keessatti ajjeefame bakka bu'e. Ruubiyoon lola ji'oota sadiif ture kan baha giddu galeessaa liqimsee fi rakkoo anniisaa addunyaa kaase xumuruuf mariin taasifamaa ture yeroo dhaabbatutti paanaalii senetii fuulduratti ragaa ba'aa turan. Ruubiyoon Iraan waliin walii galtee uumuuf abdii qaban kan ibsan yoo ta'u qoqqobbii kaafamu arguuf Teeraan sagantaa niwukilaaraa ishee haalaan daangessuu akka qabdu cimsanii dubbataniiru. Iraan gama sagantaa niwukilaaraa ishee kanaan dura mari'achuu didde irratti mari'achuu
mari'achuuf waliigalteetti jedhan. Abdiin nu dura jira. Kunis har'a ta'uu danda'a, boru ta'uu danda'a, torbee dhufu ta'uu danda'a jedhe Ruubiyoon. Ruubiyoon akka jedhetti Teheraan daandii doonii ijoo boba'aa fi gaazii galoo galaanaa kan ta'e Hormuuz deebitee banuuf waliigaluu qabdi. Hormuuz amma banaadha. Kaffaltii hin kaffalchiifnu jechuun baay'ee ifatti beeksisuu qabu. Albuuda isaan achi keessa kaa'an buqqisuuf ni gargaarra. Doonii irrattis hin dhukaasan. Dabalataanis daangaa cimaa fi yeroo dheeraa fi sochii badhaadhinaa haquu irratti mari'achuu qabu jedheera. Ruubiyoon itti fufee akkas jedhe. Iraan qoqqobbii irra kan kaa'amtu yuuraaniyeemii baay'ee waan badhaadhina godhataniif Iraan sababa sochii niwukilaaraa isaaniitiin qoqqobbiin irra kaa'amaa jirti. Wantoota sana dhiisuuf yoo walii galan qoqqobbii irraa bilisa ta'uun ni jiraataa jechuun ibsuu isaa miidiyaaleen gabaasaniiru.